nama 30 meeqa rashanan warra gaafa san sagalee ta'ee viidiyoo takka dalagee gochi faannoon ummata keenya nagaa irratti hojjete hin balaaleffanna warra hin jedhintu har'a dhufee irreechi irree Oromooti tokkummaa Oromooti jedha. Kijibdoota nama du'eeyyuu sagaleen taane awwal shee hin kijibina mataa dubbiititti yoo isinii goolab ammallee walitti himna borullee walitti himna iftaanillee walitti himna irra deebi'ee namni ani islaama jettu warra waaqeffataati warra islaamaa jidduu seentee walitti hin nagadin hin achi marabbarin hin kijibin. Islaamni amantii namaa kabajja ka ofiillee kabachiifata. Nuti warra waaqeffatuuf kabajaa qabna, warra ortodoksiitiif kabajaa qabna, warra protestaantii obboleewwan keenyaaf kabajaa qabna. Akka islaamaatitti irreechi haraama jaalattee jibbite. Kanutti hime sheekolee kenna kanutti himan akka quraanni keenya nu ajajetti bulu. An islaama hin dhaqayo jette afaan kee cufadhu dhaqi yookaan ammoo jidduu deemte akka waan islaamni tokkummaa Oromoon jaalanneetitti akka Oromoon kijibaa waaqa guutuu islaamaa miti ka Oromoof jecha namni awwala qawwee dhukaaseetiin helikooftara gubbaa samaa'ii gabbuuse bar irreecha dhaqaatii miti. Takka seenaa Oromoo keessa gaafa waaqoo guutuu irreecha dhaqee fidime gaafa jaarraa abbaa gadaa gaafa Elamoo Qilxuu gaafa Haaji Huseen Sheekh Huseen Bunee gaafa Haaji Aliyyii Cirrii irreecha dhaqee fidime. Jarri kun bar warra Oromoof du'ani warra tokkummaa Oromootiif du'ani kalbi warra tokkummaa Oromootiif du'ani bar irreecha dhaqaatii miti Oromoo tokkoomsanii ni kadeeman Oromoof jecha bosona galanii baala mukaa nyaatanii dhiiga isaanii dhangalaasaniiti. Alaabaa har'a Oromoon guutuu itti walii galtee akka lubbuufiitti jaalattu warra akka Shee Bakrii Saapolooti warra akka Shee Maammed Rashaad Abdullee bar irreecha dhaqaniiti miti ka Oromoo tokkoomsan uf ta'anii islaamummaa ofiillee jaalatanii Oromoo ofiillee jaalatanii qubee bocanii Oromoo barsiisan alaabaa bocanii Oromoo barsiisan. Warri abaa'oo gadi dhaabe bar gaafa adda bilisummaa Oromoo kana warri adda durummaan hundeesse islaama Oromooti. Siigalee tokkummaa Oromoo jibbaniiti miti jarri kun tokkummaa Oromootiif du'aniiti nuti ammoo ilmaan jaraati. Ashqaabaaciin kijibduun jidduu ramaan deemtee garuu naggaadee miidiyaa jecha fooloo ofii TV dhageettii ofii dabalatuudhaaf fakkeeffatuudhaaf takkaa islaamni Oromoo tokkummaa Oromootiif farraa miti. Seenaa yoo hin beekne waan hin beekne baradhu. Siigalee seenaa Oromoo keessatti namni awwala qawwee dhukaase gadi bahee ummanni baha Oromiyaa ummata muslima parsentii 99 takkaa Oromoo hin jibbine takkaa Oromoo afaan Oromootii fi ummata Oromoo hin jibbine takkaa waan Oromoon jaalatu hin jibbine osoo amantii ufuu jaalatan hadha Harargee keessatti baalee dheengadda gaafa alii dhaqaniitiin markaza nama kuma meeqa barsiisu eebbisiisa laal Oromiyaa keessatti Dubaay keessa hin jiru markazni akkasii biyya Arabaa keessa Saudi Arabiyaa keessa hin jiru. Siigalee wanti markazni kitaaba itti barsiisan ilmi itti barsiisan ka akka baalee alii keessa jiru Saudi Arabiyaatii fi biyyoota Arabaa garaagaraa gurguddaa Kuweetiif Qaatar keessa hin jiru. Wanti Oromiyaa keessa jiru islaamni Oromoo Oromummaa isaallee likkitti jaalata islaamummaa isaallee likkitti jaalata tokkummaa ummata Oromootiif illee lubbuu fi dabarsee kenna. Naggaadee fi kijibduun dhayitee hudduu beeraa laaluudhaaf achitti argamu malee qaba ganna dhiisaa jettu mooraalii sheeka ittiin qeeqxuun qabdu. Mooraalii ittiin amantii islaamaa ittiin qeeqxuu fi mooraalii warra itti da'awaa godhanii irreecha haraama jedhan mooraalii ittiin qeeqxu hin qabdu. Oromummaa fi miti aslan kijibduun marti wal beeyna. Waggaa guutuu mana harakeetiif mana wandaa keessa gangalataa baatee gaafa isheen gadi bahee da'awaa godha akkamitti da'awaa gootan akkamitti irreecha haraama jettan qabaa ganna dhiisaa tokkummaa Oromoon jaalattanii. Tokkummaa Oromoo waaqoo guutuuti oli maal goote yaa kiyoo ittiin sirbite malee yoo ittiin caffaran yoo ittiin utaalan malee yoo ittiin fakkeeffatanii fooloo fi yoo ittiin guddifatan malee tokkummaa Oromootiif jaarraa abbaa gadaatii fi waaqoo guutuuti oli hojjettanii Allah ishakkilukum aboo hin kijibina wallaahi namni adda islaama Oromooti jedha Oromoo islaamaa kana baagiraawundii keenya fokkisuudhaaf warroonni amantii biroollee darbanii dhufanii akka isaan afaan nutti darban godhuudhaaf akka waan nuti islaama Oromoo taane tokkummaa Oromoo kana hin jaalanneef tokkummaa Oromootiif akka hin du'iniititti nu fokkisuudhaaf warri Oromoo islaamaa taatanii hojjetaa jirtan takabaru uf kabajjaa nuti Oromoof duunee jirra Oromoon islaamaa eenyuyyuu olitti
qubee afaan oromoo bocee oromoo barsiistee jirti alaabaa oromoo bocee oromoo agarsiistee jirti qawwee dhukaastee xiyyaara gubbaa buustee jirti aarsaa guddaa ummata oromoo kana kafalee jira ummanni oromoo islaamaa har'a garuu ati maqaa islaamaa baatee viidiyoo daqiiqaa lamaa dalagdee akkami islaamni waaqeffa irreecha haraama jedha akkami tokkummaa oromoon barbaanne yoo jettu abbootii kan kee kaleessa warra oromummaaf du'an san aarsaa isaan kaleessa kafalan akka bilaasha godhaa jirtu hin beeytu dhiiga waaqoo guutuutiif dhiiga madaa oromummaaf dhangalaasan akka bilaasha godhaa jirtu hin beeytu boru ammallee namni waaqeffataa tokko gadi ba'ee islaamni oromoo tokkummaa oromoon jaalatu aadaa oromoon jaalatu waan oromoon jaalatu jedha kift akka abbaan barbaade dhufe afaan nama ban hulaa nama bantan naggaadee kijibaa jechaadha balaan rabbi isin irratti haa bu'u kireeditii kaleessa nuti qabsoo oromoo keessa qabnu aarsaa ummanni oromoo islaamaa baalee fi harargee keessatti arsii keessatti dhiiga isaan kaleessa oromummaa kanaaf dhangalaasan kiftiin abbaa barbaadde akka isin gadi baatee har'a qabsoo keessaa dhiibdee si baatu goota aarsaati oromoof kafalti keessa akka dhaabdee si baastu goota hulaa ufitti bantilaal kolkolleen miidiyaa jechaadha seenaa abbaa ofiitu hin beeytu hoolaa kenna dadhabne waaqeffataan waan hin goone waaqeffataan giddiin kottu irreecha naa kabajji nuun hin jenne warri ortodoksii kottu na waliin masqala giddiin naa kabajji takkaa nuun jedheen beeku kanu dadhabne kijibduu teenna an islaam ofiin jedhaa charchaarii jidduu lamaan deemtee nagaddocha naggaadee kijibaa warra islaama haqaa osoo hin taane islaamummaa maqaa qabattee nu'uuf warra waaqeffataa walitti oofuuf nu'uuf warra amantii biraa walitti oofuuf oromoo islaamaa akka waan jarri oromummaa kana jibbituuf tokkummaa oromoo jibbitu fakkeessuuf akkamitti tokkummaa islaamaatiif waan ta'u tokkummaa oromootiif waan ta'u isin mormitan tokkomtee duuti yoo tokkummaa jaalatte ummata oromoo dhumaa jiru sagalee ta'e gaafa san tokkummaa kee agarraa gaafa ummanni oromoo dhumu cadhistee teettee galtee raftee caffartee nama soddomii meeqa dheengadda gadi buusanii makiinaa keessaa gaafa bakka tokko oromummaa isaa bichaaf ajjeesan viidiyoo sakandii 20 osoo hin dalagin mana galtee raftee har'a ammoo gaafa ummanni islaamaa gadi ba'ee irreecha nuun ilaallatu jedhu ammoo abbaa oromoo taatee dhufta ka du'eef osoo sagaleen taane ka jiru waliin sirbuudha oromummaan ka diroon hin tumamu ka ajjeefamu ka daangaa darbanii dhufanii qalanii deemaniif osoo sagaleen ta'in ka gaafa waggaa eeggattee waliin malkaa dhayitee sirbitee biraa galtuuti jaalalli oromummaa jecha feek oromummaa oromummaa feekii oromummaa fakkeessaa jecha wal sobuun ni gaha nuti islaama oromooti warra laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah jedhu yoo qabsoo oromootiif maal gootan jette waan jaarraa abbaa gadaatiif waaqoo guutuutiif elemoo qilxuu oromoof goote atuu ni beeyta an sitti himu waan shee abdurrashiid abdulleetii fi shee bakrii saappaloo oromoof oolmaa jarri oolan namni beeku islaamni oromoof maal akka ta'e ni beeka maabraaraa ta'e xabbaqibbinim dirqama kana namaaf himuun har'a nutti dirqamaa miti waan jawaar muhammadiif fi warra akka nadhii gammadaa oromoof oolan abbaan beeku ni beeka kashlabbee tiktokiitiif ibsuu fi kijibduu naggaadee miidiyaatiif himuun dirqama kennaa miti nama hubachiisu dirqama hin qabnu islaamni oromoo oromoof lafee dugdaati har'allee borullee irreecha garuu hin dhaqnu sababni hin dhaqneef amantii islaamaatu nuun heyyama islaama keessa ulumaa'ii islaamaatu nu dhoorge qur'aanni rabbii shirkii fi waan shirkitti fakkaatu irraa nu dhoorgee jira badii taawwanuu baay'ee qaba guyyatti arraba kennaan qaama kennaan waa hundaan zambii nagadataa oola osoo maasiyaan kun marti akka rifeensa mataatiin nu ol margee jirru bakka islaaman fakkaannee fi bakka ulamaa'in islaamaa irraa nu dhoorgedhanii shirkitti laaqamuu waan hin barbaanneef kanaaf dhayna malee jibbaa waaqeffataa waan hafna malee kanaaf jibbaa waaqeffataa waan qabnuuf jibbaa oromoo waan qabnuufi miti nu martuu oromummaa wali qabna oromiyaa walitti qabna akka oromootitti oromummaa wali qabna akka lafaatitti lafa oromiyaa jedhamtu wali qabna akka amantiititti islaamummaa addatti qabna lallaaqatuu fi lallaaqamuun jaalanna sigali nama ta'ullee barbaannu namni illee dirqaman akka nu ta'uun barbaannu kiristaanan kottu arafaan waliin ooli jedhaan jiru waaqeffatan kottu iidal adhaa iidal fitriin waliin ooli jedhaan jiru namni illee dirqamaan akka iida isaatitti nabiyyi rabbii nu jala arrabsaa amantii keenya xiqqeessaa
أكدر كمان كده فين قلتوا في إيده فين قلتوا اللي فين والدندنة وفدندنة والكبجنة والإنجران قالتوا بالفادا ويا غاري كبادا.